Gaachanni sabaa woboon godina Arsii Bahaa aanaa Asaakoo fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqqeessatti tarkaanfii ilaalee isaa waraana PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP dargaggoo Mararaa Girmaa jedhamu badii tokko malee ji'a 5 oliif mana hidhaatti dararaa erga turanii booda mana hidhaarraa baasanii maatii isaa firoottanii fi jiraattota naannichaa fuulduratti rasaasatti roobsanii ajjeesuu himan. Xiyyaarri daawwattoota feetee Peeruu keessatti kufte namoonni 13 lubbuu dhabuun himame. Hagayya 2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Gaachanni sabaa woboon godina Arsii Bahaa aanaa Asaakoo fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqqeessatti tarkaanfii ilaalee isaa waraana PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Abdiin sabaa woboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa aanaa Asaakoo keessatti tarkaanfii ilaalee isaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Reefi gaachanni sabaa woboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa kaleessaa gaya tokko bara 2026 godina Arsii Bahaa aanaa Asaakoo karra duubaa iddoo Alii Bar jedhamtutti waraana PP yeroo dheeraaf uummata Oromoo hiraarsaa turte bakka isaanitti walgahanii shira xaxaa jiranitti abdiin sabaa woboon itti marsuun haxxee itti hidhee haleeluun waraana PP du'aa fi madoona dabee gargar facaasuun injifannoo argate. Ejjabeewwan sabaa woboon tarkaanfii cimaa fudhate kanaan waraana PP 3 battalatti ajjeesee tokko madeessuun qawwee boodatti hafoo 3 hidhannoo fi rasaasa hedduu akkasumas qophiilee waraanaa gosa garaagaraa hedduu dugda loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Ittuma fufuunis korommiiwwan sabaa jajjabeen woboo zoonii lixa Oromiyaa aanaa Horroo Bulluqqeessatti tarkaanfii cimaa fudhateen humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hedduu du'aa fi madoona dabee injifannoo argachuu beeksise. Reefi gaachanni sabaa woboon zoonii lixa Oromiyaa hagayya tokko bara 2026 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq iddoo Aabbilee jedhamtutti tarkaanfii akka bakakkaa diina irratti fudhatuun loltoota waraana PP maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hedduu du'aa fi madoona dabee injifannoo boonsaa argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Woboon tarkaanfii guggubduu diina irratti fudhate kanaan qawwee AKM 6 hidhannoo guutuu waliin gumbii 12 akkasumas qophiilee waraanaa gosa garaagaraa dugda loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti diina ilmaan Oromoo irratti fudhatu jabaatee cimee itti fufaa injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP dargaggoo Mararaa Girmaa jedhamu badii tokko malee ji'a 5 oliif mana hidhaatti dararaa erga turanii booda mana hidhaarraa baasanii maatii isaa firoottanii fi jiraattota naannichaa fuulduratti rasaasatti roobsanii ajjeesuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP dargaggeeyyii badii hin qabne shakkii qofaan badii tokko malee hidhuu fi mana hidhaatii baasanii ajjeesuu jabeessanii jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Haala kanaan ergamtoonni murna maafiyaa PP dargaggoo maqaan isaa Mararaa Girmaa jedhamu mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Akka maddeen odeeffannoo fi namoonni beekan ibsanitti godina Qeellam Wallaggaa keessatti dargaggoo maqaan isaa Mararaa Girmaa Tolosaa jedhamu humnoota mootummaa harka erga ture booda ajjeefamuun isaa mirkanaa'eera. Dargaggoo Mararaan dhalataa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Yaamaa Loogii Walaliyoo ta'uu barataa kutaa 7ffaa akka ture namoonni itti dhiyaatanii fi jiraattonni naannichaa ibsaniiru. Maddeen kunneen akka himanitti dargaggoon kun obboleessi isaa miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun shakkamee baatiiwwan 5 oliif mana hidhaa aanaa Hawwaa Galaan keessatti raarfamaa tureera jechuun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Turtii mana hidhaa baatii 5 booda dheengadda ganama jechuun adoolessa 31 bara 2026 waraanni humnoota nageenyaa ofiin jedhan ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP dargaggoo Mararaa mana hidhaatii baasanii gara magaalaa Aanichaa geessuun maatii isaa firoottanii fi jiraattota naannichaa fuulduratti rasaasaan rukutanii ajjeesuu dubbatu. Namoonni haala san ijaan argan akka ibsanitti gochi sun sodaa fi rifannaa guddaa hawaasa keessatti uumuu himan. Namni tokko murtii mana murtii malee uummata fuulduratti ajjeefamuun gocha fokkisaa dhala namaa suukanneessuu fi yakka gita hin qabne jechuun balaaleffataniiru.
Kanaafis qaamni dhimmi ilaallatuu fi dhaabbileen mirga namooma idil addunyaa ajjechaa seeraan alaa fi sarbama mirga namooma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru irratti qorannoo walabaa iftoomina qabuu fi itti gaafatamummaa mirkaneessu akka nuuf geggeeffamu jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Xiyyaarri daawwattoota feetee Peeruu keessatti kufte namoonni 13 lubbuu dhabuun himame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Xiyyaarri daawwattoota feetee Peeruu keessatti kufte namoonni 13 lubbuu dhaban. Miidiyaaleen Peeruu fi aangaa'onni akka jedhanitti xiyyaarri xiqqoon turistoota feetee turte kuftee caccabuu isheetiin namoonni keessa turan 13 martuu du'aniiru. Xiyyaarri Kaasnaa Karavan C jedhamtu iddoo hambaa arkeoloojii Nazca jedhamurraa balali'aa osoo jirtuu kufte. Paayileetota 2 fi imaltoota 11tu keessa ture jedhan. Lammiilee Jarman 2 kan Ispeen 2 fi kan Xaaliyaan 7tu keessa ture jedhan. Miidiyaaleen Peeruu sababni xiyyaarichi kufeef ammatti ifa hin galle. Nazca Lines hawwata turiizimii guddaa yuuniskoon galmaa'e yeroo ta'u kibba Beeruutti argama. Fakkii bineensota durii gammoojjii keessatti dur kaafame of keessaa qaba. Baay'ina fakkiiwwan kanaa ilaaluuf turistoonni baay'een xiyyaarota xixiqqoon daawwatu. Hammeenya balaa kanarraa kan ka'e namni lubbuun oole hin jiru. Ammatti reeffa nama 4 arganneerra jechuun hoogganni poolisii AFP'tti himeera. Balaa sanbata qaqqabe kana booda Reuters viidiyoo wayita hojjettootni farra ibidda caccabaa xiyyaarichaatti bishaan biifan agarsiisu qoodeera. Aarri keessaa bahaa ture jedhan. Naannoo kanatti xiyyaarri yoo kufu kan jalqabaa miti. Bara 2022 namni 7, bara 2010 ammoo namni 6 balaa xiyyaaraan naannichatti du'eera. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu ammaaf qabnu hanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.